Ashama akkam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaa qabannee jirra. Dursa hangafoota oduu. Boordiin filannoo Itoophiyaa dhimma ABO irratti ragaalee qoradheen murtoo kenna jedhe. Obbo Jawaar Mohaammed faa jecha amantaa yookiin wakiilatan. Mooraa Yuunivarsiitii Ambootti mormiin dhoohe. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa har'a hanqina mootummaan hojii irratti mul'isaa jiru qeeqan. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti Mo'ani Rahmat Siraaji amma oduu bal'inaan. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa dhimma dhaaba adda bilisummaa Oromoo irratti ragaalee qoradheen fuula duratti murtoo kenna jedhe. Ibsi boordii filannoo kun gartuun obbo Araarsoo Biqilaa hayyuu duree itti aanaa dhaabichaa ta'aniin hoogganamu koora sabaa gaggeessuu fi hooggansa haaraa filachuu ibse torbee tokko booda bahe. Mootummaan Itoophiyaa ofumaa isaati ABO keessaa kanneen akka obbo Araarsoo Biqilaa fi garee isaanii bixxiluun ABO'n isaanii jedhee akka waan garaagarummaan ABO keessatti dhalatee fakkeessuun dantaa isaaf socho'aa kan jiru yoo ta'u, kanaan qabee ABO'n filannoo irratti akka hin dhiyaanne taasisuuf shira itti yaadamee dalagame ta'uu rogeessonni dubbataa turanii jiru. Boordiin filannoo biyyaalessaas rakkoo jiru qoradheen murtii kenna kan jedhe dantaa mootummaa fi kanneen maqaa ABO'n daldaraa jiraniif baamsaa dhaquuf akka qophii irra jiru beekamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa tarkaanfii fudhate yeroo adda addaatti tarkaanfii waraana mootummaa Itoophiyaa irratti fudhachaa jiraachuu kan beeksisaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa zoonii lixa godina Wallagga lixaa Ona Gullisoo ganda Caalliyaa Eekkaa iddoo addaa Gaara Qolcoo jedhamutti waraana mootummaa Itoophiyaa konkolaataa Sirii F3 deemaa jiru haleeluun hedduu ajjeesuu fi kaan ammoo madoo taasisuu beeksisee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni bilisummaa Oromoo godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii iddoo Warabaa jedhamutti haleellaa waraana mootummaa Itoophiyaa irratti raawwateen injifannoo boonsaan golabuu beeksisee jira. Odeessa dabalataa akkuma arganneen isin biraan geenya. Mooraa Yuunivarsiitii Ambootti mormiin dhoohe guyyaa kaleessaa irraa eegaluun barattoonni Mooraa Yuunivarsiitii Amboo mormii irra kan jiran yoo ta'u, mormiin isaanii gocha mootummaa bilxiginnaa waliigalaa kan mormuu fi waraana Oromoo Walloo irratti gaggeeffamaa jiru kan balaaleffatu ta'uun beekamee jira. Kana hordofee waraanni mootummaa barattoota nagaa irratti dhukaasa bane kan jiru yoo ta'u, doormii barattootaa caccabsuun itti seenanii reebaa kan jiran ta'uu maddi keenya garasii Shinniigaaf himanii jiru. Miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa har'a hanqina mootummaan hojii irratti mul'isaa jiru qeeqan. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa 11ffaa bara hojii 6ffaa irra galma masaraa mootummaa keessatti gaggeeffamaa jiru irratti dararaan uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruuf waraansa Oromoo Walloo irratti baname dubbatame. Miseensi paarlaamaa Mohaammed Hasan jedhamu Oromoo Walloo waa sadiif lolama. Oromoo waan ta'aniif, Musliima waan ta'aniif fi finxaaleyyii Amaaraa sirna miliksana deebifna jedhan waan hin fudhanneef duguuggaan sanyii irratti gaggeeffamaa jira jechuun paarlaamaa irratti dubbataniiru. Itti dabaluunis maqaa Oneeg Shanee jedhuun uummata harka duwwaa jiru irratti humna addaa Amaaraa waraana baneeraa jedhan. Miseensi paarlaamaa kabiraan Aadde Aminaa Idris Oromoon yemmuu du'u Oneeg, Amaarri yemmuu du'u uummata nagaa jechuun dhaabatu jechuun dubbatte. Itti dabaluun lafti keenya kan eenyu mureenuuf kennitu hin taane abboota keenyarraa kan dhaalle waan ta'eef humna addaa naannoo Amaaraa lafa keenya gadhiisee ba'uun waraanni federaalaa seenu jechuun miira waan gaafatteetti. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Obbo Jawaar Mohaammed faa jecha amantaa yookiin wakiilatan. Obbo Jawaar Mohaammed fi obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni 5 jecha amantaa yookiin wakiilatanii jiru. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti dhaddachi farra shororkaa fi yakkoota dhimma hiraa tokkoffaa galmee himata obbo Jawaar Mohaammed faa namoota 24 irratti torbee darbe jecha amantaa yookaan waakii himatamtoota 16 akka fudhate yommuu ta'u, guyyaa kaleessaa immoo jecha namoota 5 fudhateera. Dhaddacha wixata ooleen obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Adaanaa, obbo Shamsaddiin Xaaf, obbo Alamaayyoo Galataatu jecha amantaaf waakii kenne. Hundi isaaniitis gochaalee himata keessatti eeraman kan hin raawwanneef balleessaa kan hin qabne ta'uu jecha isaanii mana murtiif laataniiru. Himatamtoonni jecha amantaaf waakii erga laatanii booda yaada qaban dubbatan yommuu ta'u, obbo Jawaar Mohaammed eenyummaa gochaalee jedhaman raawwachuu na dandeessisu hin qabu jechuun gochaalee ittiin himataman akka hin raawwanne mana murtichaatti himuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Ibsaa Gammadaa himaniiru.
Himannawwan obbo Jawaar Mohaammed irratti dhiyaatan keessaa inni tokko abbootii amantaa Ortodoksii Phaaphaasiiwwan 5f tajaajiltoonni 2 akka ajjeefamaniif qindeessuu kan jedhu ture. Manni murtii jecha amantaa yookaan waaqii himatamtootaa erga dhaggeeffatee booda ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf beellama qabateera. Haaluma kanaan manni murtichaa ragaaleen dhaddachaa ifatti mogolgaa duba ta'uun dhoksaatti jechaa kennan ka jedhu irratti jala murtii kennuuf Bitootessa 28 bara 2018 beellama qabateera. Kana malees ragaalee abbaa alangaa dhaggeeffachuuf Bitootessa 29 akkasumas Ebela 5-7-12-13-14 bara 2013 beellameera. Gabaasa dhiyaateef Olifa Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Gootonni Walloo magaalaa Shawaroobitti cabsanii seenuudhaan reeffa isaanii fudhatanii jiru. Gootonni Oromoo Walloo guyyaa kaleessaa magaalaa Shawaroobitti cabsanii seenuudhaan reeffa namoota isaanii fudhatanii jiru. Bitootessa 2021 milishaanii fi humna addaa naannoo Amaaraa waraana Oromoo Walloo irratti baneen uummata Walloo madaahanii waldaansaaf gara mana yaalaa deemaa turan finxaaleeyyoonni Amaaraa ambulaansirraa buusanii bifa suukkanneessaa ta'een ajjeessanii turuu gabaafnee turuun keenya ni yaadatama. Oromoon Walloos reeffa isaanii fudhatanii awwaalachuuf yaalii godhanis humni kun waan dhoowweef kaleessa gootonni Oromoo Walloo Shawaroobitti cabsanii seenuudhaan reeffa nama isaanii fudhatanii awwaalachuu danda'anii jiru. Waraanni Eertiraa gara Oromiyaatti bobbaafame. Olifa Margaa gabaasa dabalataa qaba. Gabaasni kaleessa Bitootessa 22 bahee akka ifoomsutti waraanni Eertiraa kutaa waraana lammaffaan gara Oromiyaatti bobbaafamuu isaanii eera. Waraanni kun kan dhiyoo leenjifaman kanneen kumaatamaan lakkaa'aman guyyaa 3 darban keessa Oromiyaa seenanii jiraachuudha kan saaxilamaa jiru. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa seenee waraansa kan eegale ifatti waraansa TPLF irratti wayita ta'u dhimmi kun iccitiin qabamee mootummaan Itoophiyaa fi Eertiraa soba jedhanii hagam maalan illee miidiyaaleef dhaabbileen mirgoota namoomaa ragaa waliin waraanni Eertiraa Itoophiyaa seenee waraanaa jiraachuu ragaa ba'u. Waraanni Eertiraa kutaa waraana lammaffaan kun nam Hareegoot Furzuu jedhamuun akka hoogganamus eeramee jira. Oduma wal fakkaatuun waraanni Eertiraa lola uummata Oromoo Walloo irratti baname milishaaf humna addaa Amaaraa waliin ta'uun Oromoo Walloo waraanaa akka jiru beekameera. Waraqaan eenyummeessaa argame akka ragaa ba'utti waraanni maqaan isaa Mahaarii Tasfaayee Waldee jedhamu kan waraqaan eenyummeessaa isaa ragaa loltummaa waraana mootummaa Eertiraa ta'uu raggaasisu argamuu maddeen keenya Shinniigaaf himaniiru. Gabaasa dhiyaateef Olifa Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Paartiin Oromiyaa bulchu hidhattoota naannoo Amaaraa yakka waraanaatiin himate. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo keessatti lubbuu namoota nagaa galaafate ka'umsi isaa fiinxaalessummaa fi shira siyaasaati jedhe paartiin badhaadhina Oromiyaa. Paartichi ibsa wiixata galgala baaseen walitti bu'iinsi jimaata darbeerraa eegale kanaan miidhaa ulfaataan lubbuu fi qabeenya lammiilee nagaa irra gahee jira jedhe. Walitti bu'iinsi kun paartii fiinxaalessaa fi hooggantoota mootummaa naannoo Amaaraa tokko tokkoon qindaa'ee kan jedhu ibsichi badii dhaqqabe keessaa hidhattoonni naannoo Amaaraa qooda olaanaa qabaachuu isaa himee jira. Itti dabaluunis hidhattoonni mootummaa naannoo Amaaraa lammiilee nagaa irratti yakka waraanaa raawwatanii jiru jedhe. Gama biraan biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo keessa deemaa jiru sirriidha jennee hin amannu jedhe. Hoogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed rakkoo kana ilaalchisee maddi walitti bu'iinsa kanaa warreen uummata walitti buusuun aangoo qabachuu barbaadudha jedhan. Paartiin badhaadhina Oromiyaas ta'e biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa kana kan dubbatan aantummaa uummata Oromoo qabaatanii otoo hin taane itti gaafatama badii Oromoo Walloo irratti raawwatame jalaa miliquuf jecha gadi ba'anii ibsa waldaa kennaa jiraachuun isaanii bira gahamee jira. Haleellaa naannoo Amaaraa Waag Himraatti raawwatameen lubbuun namoota 70 olii darbee jira. Gabaasa dabalataaf Olifan Margaa. Naannoo Amaaraa bulchiisa godina saba Waag Himraa keessatti haleellaa torbee darbe Bitootessa 18 raawwatameen namoonni baay'ee yoo ajjeefaman kaan irraa immoo miidhaan qaqqabu aangawoonni naannichaaf jiraattonni himan. Bakki haleellaan kun itti raawwatame godina saba Waag Himraa aanaa Tsagbiijii jedhamtu yoo ta'u bulchaa naannichaa obbo Heenok Nagaash lubbuun namoota 76 darbuu mirkaneessaniiru. Namoonni nagaan hedduun balaaf saaxilamaniiru kan jedhan aangahaan kun lakkoobsi kun kana caalus akka malu himu. Bakkeewwan miidhaan olaanaan namootaaf qabeenyaa keessatti qaqqabe keessaa tokko ka taate Tsagbiijiif magaalota guddoo aanichaa kan taate Tsaataa ta'uu jiraattonni himan. Aanaan Tsagbiijii karaa kaabaa kan naannoo Tigraay waliin waldaangeessitu yoo ta'u daangaa naannoo Tigraay irraas fageenya kiiloomeetira 10 caala irratti argamti. Gabaasa dhiyaateef Olifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Oduu biyya alaatiin Eertiraan qoqqobbiin gamtaa Awurooppaa irra kaa'e bu'uura kan hin qabne jette. Olifan Margaa gabaasa dabalataa qaba.
mootummaan Eertiraa qoqqobbii gamtaan Awurooppaa sababa sarbama mirga namoomaan irra kaa'e bu'uura kan hin qabne jechuun balaaleffate. Gamtaan Awurooppaa ibsa wixata Bitootessa 22 bara 2021 baaseen Eertiraan sarbama mirga namoomaa jabaa raawwatti jechuun qoqqobbii irra kaa'e. Qoqqobbiin kun ammoo kan irratti xiyyeeffate waajjira nageenya biyyaalessa mootummaa Eertiraa irratti. Gamtaan Awurooppaa ibsa baase kan irratti dhaaba mootummaa kana sarbama mirga akkaan jabaa, ajjechaa seer malees, dararaa, jumulaan hidhuu fi namni akka biyyaa badu dirqisiisuu fa'i himate. Gamtaan Awurooppaa akaakuu qoqqobbiiwwan kanaaf maaliif qoqqobbii kana amma kaa'uun akka feesise odeeffannoo dabalataan laan. Haa ta'u malee qoqqobbiiwwan keessaa tokko qabeenyi biyyoota gamtaa Awurooppaa keessaa qaban akka hin sochoone dhorkuu isaa tokko akka ta'e ibsameera. Waajjirri nageenya biyyaalessa Eertiraa Meejor Jeneraal Abiraa Kaasaan kan hoogganamu yommuu ta'u gaafatamni isaa waajjira Pireezidaant Isaayyaas Afeworqiif jedha ibsi gamtaa Awurooppaa. Gabaasa dhiyaateef Olifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Biyyoonni addunyaa Soomaaliyaan hatattamaan filannoo gaggeessuu qabdi jedhan. Filannoon biyyaalessa Soomaaliyaa akkaataa adeemsa isaa irratti wal dhibdee qaamolee dhimma ilaallatu gidduutti mudateef jecha daddabarfamaa yoo naga'ee jira. Yeroon pireezidaantii Soomaaliyaa amma aangoo irra jiran gurraandhala darbe gaafa guyyaa 8 goolabama ture. Garuu bulchiinsa pireezidaantichaa filannoof haala mijeessee aangoo irraa hin dabarsine. Kun ammoo biyyattii hokkara keessa galchee jira. Jaarmiyaaleen idil addunyaa kanneen akka UN fi Gamtaa Afrikaa akkasumas biyyoonni akka US, Kaanaadaa fi biyyoonni Awurooppaa hedduun Soomaaliyaan filannoodhaaf guyyaa dhumaa kaa'uu sababa godhachuuf filannoo tursiisurra filannicha gaggeessuuf murteessuu qabdi jechuun dhaaman. Bulchiinsi Baayiden buufata dabalataa godaantotaaf bane. Bulchiinsi Baayiden erga suuraa buufata mana hidhaa Teeksaas keessaa bahe ijoollee walitti baay'achuun lafa ciisuu agarsiise buufata dabalataa godaantotaaf akka banu hime. Buufatni Teeksaas bakka Doonaa jedhamu mootummaan gaggeessu daangaa US fi Meeksikoo irra jirtu namoota 1,000 simattee jirti. Suuraan haala akkasii agarsiisu kun erga Joon Baayiden aangoo qabatanii isa jalqabaati. Qeeqxoonni ammoo godaansi seeraan alaa gara Ameerikaatti taasifamu akka malee dabaluu isaaf Baayiden hima. Ji'a amajjii keessa erga aangoo qabatanii as dhorkaawwan tokko namoota US seenan irratti bulchiinsa Tiraampiin darbee ture kaasanii jiru. Daawwattoota keenya oduulee saatii kanaaf jenne kan hanga ammaa ture qophiilee Shinniigaa hafa waliin turtii gaarii.